hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii siin jedha. Jajjabaatu maal fakkaata liqilleensaa nagaa keessanii jirtanii siin jedha. Akka nagaa taatan abdiin qabaa jechuudha. Namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taatan subscribe like gochuu hin dagatinaa siin jedha. Namoonni chaanaaliin keessan immoo ol ka'aa ta'e sheerii nu gochuudhaaf nu jajjabeessaa lafaa dhufaa kana siin jedha. Haamilee nutti godhaa akka nuti jajjabaannee tooni hojjennu akka nuti haamilee ofitti horannee hojjennu nu jajjabeessa koomenteedhaanis taananii sheeriidhaanis laakiidhaanis siin jedha hordoftoota kiyyaa. Bakka maaliif baay'ee gadi bu'aadha namni nama ilaalu hin jiru. Yoo namni si ilaale waa gaarii hojjettee tooni as baata garuu yoo hojjettes namni si ilaalu hin jiru. Namni si jajjabeessu hin jiru jechuudha. Maaliif namni koomentii walii barreessee laayikii walii godhee sheerii walii godhee tooni wal jajjabeesse haamilee nama toraa jechuudha. Innaasan atis ofitti gammaddee tooni miidiyaa baatee hojjettaa jechuudha. Asirratti immoo YouTube irratti immoo baay'ee gadi bu'aadha. Namni si ilaalu sunis si tuffatee si bira darbaa. Maaliif otoo tuffii hafi tuffiin dhiise tooni bakka haga dandeenyuun walii laayikii goonee subscribe goonee warri buloon keessan gurguddaa ta'es sheerii wannu waliif goonee wal jajjabeessinee baay'ee bareeda tureyyuu garuu nuti wal tuffannaa bakka gadi wal qabna waan ta'eef hagas mara homaa nutti fakkaatu. Kanaaf walaa jajjabeessinuu siin jedha Oromoo kiyya. Nu jajjabeessaa siin jedha. Haga oomitti biyya namaa keessatti cunqurfamnee jiraanna. Biyya keenyatti gallee toonii hojjechuu dandeenya kan jedhamu san xiqqoo gara miidiyaatti dhufne malee waa biraatiif miti siin jedha. Kanaaf chaanaalii kiyyaaf warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa siin jedha. Ani garuu dhugaan jedha amman YouTube seenu bakka amma abbaa fe'aa ta'u nama hin beekne seega nama biraa hin ta'in afaan biraa osoo hin taane dhalataa biraa Itoophiyaanii dhala osoo bichaa osoo hin taane bakka nama YouTube hojjetu hunda ani otoo akka kiyyaatti hunda isaaniitu iyyuu irra deddeebisee gizee miliyoona meeqa godhee fi dasna jedha. Maaliif bakka namni sunis itti laffa'ee itti hojjetee asirraa bahee waan ta'eef bakka odoon tuffateen sanis ana baafee jala hongalee laayikii koomentii barreessee fitan jalaa bahaa bakka hin tuffadhu. Maaliif jajjabina ta'aaf jechuudha. Jabaadhu homaa mitii keessaa baataa haizoo jedhee tanan jalaa bahaa jechuudha. Nama sanii akka kootitti otoo haamilee namatti horanii dhugaa baay'ee namatti tola tureeyyuu garuu bakka warrumti miidiyaa faaraa ta'e zimmedheetuma waa tokko namaan jedhaa jechuudha. Kanaaf otoo wal tuffachuu dhiisne toonii bakka viidiyoo san haga dhumaatti dhaggeeffatanii toonii haamilee namatti horanii baay'eedha. Nam tokko zimmedheetuma osoo maalummaa viidiyoo sanii hubatin viidiyoo san jala galeetuma mata duruma san dhagayeetuma kan nama arrabsu sin jira. Kan maal qabattee baatetu faaraan namaan jedhu sin jira. Garuu haga dhuma viidiyoo saniitti lahaallee battaluma san viidiyoo san keessa galeetuma jecha san darbateetuma bahaa jechuudha. Kanaaf isa akkasii kana dhiisnee toonii otoo wal jajjabeessinee yaa badus yaa tolus bakka wal tuffachuu dhiisnee toonii osoo wal jajjabeessinee bareeda tureeyyuu. Baay'inaan nama gara YouTube kanatti baay'een hin jiranii ijoolleen baay'een jechuudha. Gara TikTokitti warratiin TikTokidha. Kanaaf osoo TikTokiin hin jirin duraan Facebook fi YouTube kana amma immoo ilmi kan TikTokii haa ta'u TikTokiin dhufee YouTube fudhateerra. Kanaaf chaanaalii keenya warri haaraa ta'u subscribe nu gochuun irraanfatinaa nu jajjabeessaa walaa jajjabeessinuu siin jedha. Namoonni subscribe keessan gurguddaa ta'es sheerii nu gochuudhaan nu jajjabeessaa siin jedha. Haamilee walitti haa horru. Waltuffii inni toonii siin jedha hordoftoota kiyyaa. Haganuman jedha fanaan viidiyoo sanitti dheeressu. Maaliif biyya namaa keessa jirra yeroo hin qabnu yeroo teenye toonii viidiyoo hojjennu hin qabnu haguma nutti tole irra qannafanneetuma tas baana malee
akka garaa keenyatti nutti tolee viidiyoo hojjechuu hin dandeenyu. Garuu waa baay'ee hojjechuu dandeenya garaa keenya keessatti, garuu sila biyya namaa jirruuf as baanetooni hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf gaafa rabbi jedhe gaafa biyya keenyatti galle waaqayyoon biyya keenya nagaa haa buusu, afaan tokko nu haa taasisu. Gaafa singahee jedhee biyya keenyatti galle immoo caalaa hojjechuu dandeenya siniin jedha. Isin garuu nu jajjabeessaa, nu bukkee dhaabbadhaa, nu tuffatinaa tooni. Warri sabskraabiin keessan gurguddaa ta'e sheerii nu godhaa, nu jajjabeessaa, haamilee nu taasisiniin jedha haga saniittu jechuudha. Garuu gaafa biyya ofiitti gala waa baay'ee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Yaanni baay'een sii dhufaa jechuudha. Maaliif sila kophaa hin jirreefu bakka beetasabas argachuu dandeecha. Bakka faamiloota keenya hundaan waggaa wal geecha yaanni baay'eetu sii dhufaa jechuudha. Amma garuu bakka qixa mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa jirru haga garaa keenyatti hojjechuu hin dandeenyu. Yaada tokko yoo yaanne viidiyoo san hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isin immoo jechuudha ijoollumti biyya arabaa jiru kun osoo wal jajjabeessinee jabaadhu homaa miti hin darbaa, osoo waliin jennee haamilee walitti torree komantiidhanis ta'e laakiidhanis karaa hundaanuu jechuudha haamilee nu toraa jechuudha. Garuu akkuma cinqiisan keessa jirruyyuu ta'e wal tuffannaa homaa walitti homaa waliif yaannu jechuudha. Kanaaf walii yaannu maaliif miidiyaa irraa as baate jechuu dhiisne tooni waan nurraa eegamu qofa gochuu qabnaa jechuudha. Bakka nuti waan nurraa eegamu laayikii fi sabskraabii qofa. Bar nama kaffalchiisu isaaba nama gaafatu dhugaa rabbii itti buunetuma darbuu bichaadha. Bakka warri immoo sheerii gochuu dandeecha sheer gochuu bichaadha. Isaaba takkitti nama hin gaafatu jechuudha. Garuu keenya miqinnatii isiniin jiraa. Wal tokkonnas wanta akkasii nu bira hin jiru matuma kooti raawuu qabee jechuudha. Waliif yaannu agas mara jechuudha. Kanaaf chaanaalii kanaaf warri haaraa taatanii sabskraabii nu godhaa, laayikii nu godhaa. Nuti immoo yaada babbareedaadhaan as baanaa jechuudha. Nu jajjabeessaa. Inna kanaaf sinitti hin dheeressu anarraa hagasumatti dhumaa. Garuu viidiyoo keenya sabskraabii nu godhaa dhugaa baay'ee gadi bu'aadha. Sabskraabii nu godhaa, laayikii nu godhaa isin jedha. Isa kana qofa kan sin kadhannu jechuudha. Sabskraabii fi laayikii qofa nu godhaa. Sinin kaffalchiisu isaaba sinin gaafatu isaabas immoo yoo sin gaafatu ta'e nutti ma komantiidhaan jalatti sinirraa kaffallaa jechuudha. Hagee isaaba sanii jettaniituma bira kutuu bichaadha. Kanaaf nu jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Na yaada babbareedaa qabannee isinii dhufnaa jechuudha inshaallah yoo rabbi jedhe. Nu jajjabeessaa isin garuu mee haguma ta'e 5,000 irraa haa galu mee sabskraabiin.